Ayyana shamaa kan jirtu hordoftoonniif kabajamtoonni chaalikoo kun guyyaadha kana gaa barnoota addatee fi sirriitti kan isin fayyadu waan ajaa'ibaa tokkoon isiniif qabadheetti dhufe guyyaadha kana gaa wanti isiniif qabadheetti dhufe bilbila keessan qofaa fayyadamuudhaan akkamitti akka color gradingii suuraa keessaniif kennuutii dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanarraa akkuma agartanii suuraan kun baay'ee tokko dukkanaa fi fokkisaa kan ta'edha jechuudha. Garuu kunoota akkuma agartanii iskiriinii irraa weelpeeper irra kaayatan jira. Suuraa kana akkamitti akkan gara kanaatti deebisuutii danda'ee qulqullina mataa keessanii karaa itti kennuutii dandeessan fuula keessan yookiin immoo fuulli keessan gurraachee yookiin bugurii garaagaraa yoo ofirraatii qabaate karaa ittiin ismuuzii godhachuutii dandeessan salphaatti jechuudha. Bilbila keessan gana professional software osoo hin fayyadamin silkiin keessan qofaan gaadha waan ta'eef akkamitti akka godhachuutii dandeessan suuraa dukkanaa'aa ta'e ifa ofirraatii hin qabnee fi ifa karaa itti kennuutii dandeessan baakgiraawundii isin dudduuba jiruufillee kalaroota mimmiidhagoo yookiin immoo fakkeenyaaf ammasini neecharii gidduutti yoo waan magariisaa gidduutti suuraa kaatanii wantoota isin dudduubatti argaman sana dukkaneessuu akkasumas immoo akka isaan irra caalaa miidhagan gochuu wayyaa yookiin immoo surree garaagaraa wantoota uffata ofirraa qabdan hundayyuu kalarii isaallee ofirratti jijjiiruuti karaa itti dandeessan jechuudha. Kan akkamitti goona kan jedhuu fi baay'ee tokko salphaadha dhibbaaf dhibba naamanaa baay'ee tokko salphaadha karaan ittiin kana gochuutii dandeessanii. Egaan jalqabaa kan kana ittiin gootan akkuma kanaan dura isin barseetii ture Adobe Lightroom kun kaampaanii Adobeedhaan kan oomishamedha jechuudha. Appilikeeshiniin kuni Lightroom jedhama. Kanaan dura kompiitara irratti hojjeta ture amma bilbilaa fi ni hojjeta jechuudha. Kanaaf bilbiluma keessan irra teessaniitu suuraa fokkisa agam afokkisu bareechuutiin dandeessu jechuudha hordoftootiyyaa. Kanaaf amma ni eegalla jechuudha. Jalqaba install godhachuutii qabdu jechuudha. Eessaa arganna kan jedhuu fi liinkii isaa description box jala isiniif kaayatan jira waan ta'eef achiin galtanii download godhachuutiin ni dandeessu. Amma jalqaba gaafa bantanii keessoon isaa wanti inni fakkaatu jechuudha. Akka kanatti akka inni isiniif banuu gara mirgaatti ni dabartu jechuudha. Akka kanatti saniin booda dhuma kanarra dhuftaniitu naanni haala kanaatiin saayinii isin gaafatu isa dhiistanii jechuudha. Kunoo gubbaa kanarra lafan xiyyaan isinitti agarsiise mallattoon X isiniif jirti jechuudha hordoftootiyyaa. Mallattoo X kana yoo tuqxan malee saayinii ganaa gochuu isin rakkisa jechuudha. Saayin gochuu isin hin barbaachisu kunootti X kanatti ni buutu. Saniin booda akkuma agartan gara Adobe Lightroom keessa isin fidaa kunootti gaa suuraa professionaalii fakkeessuutiin dandeessu jechuudha. Suuraa aga fedhe fokkisu. Kanaaf amma jalqaba akkamittiin suuraa keenya gadi fidanna kan jedhuu fi kunoota akkuma agartan iddoo kanarraati mallattoo pilaasii ni jirti yookiin gidduu kanarra gubbaa kanarra yoo dhuftanii mallattoo pilaasii jala kanarra mallattoo kaameraa duukaa isiniif jirti. Kana tuquudhaanitu gaalarii keessan keessa suuraa barbaadan ni tuttutu jechuudha. Suuraa gadi fiduutii barbaadan sana al tokkootiif ni tuttu. Saniin booda dhuma kanarra dhuftanii aaddi kan jettu jirti. Aaddi kana al tokkootiif ennaa tuqxan xiqqoo ishee ni obsitu all photo kan jedhu kana keessa isiniif galcha jechuudha. Kunoota akkuma agartan lamaan isaayyuu asinaaf galcheetii jira jechuudha. Egaan kunoota akkuma agartan suuraa kana akka inni fokkisuu akkasittidha jechuudha kan inni fokkisaatii jiru. Egaan suuraa kana salphaamatti bareechuutii kana karaa itti danda'u isinitti agarsiisa jechuudha. Kunootti isin suuraa barbaadan al tokkootiif ennaa tuqxan bifa kanaatiidha kan inni isiniif baasu. Jala kanarra jechuudha wantoota hedduu isiniif tarreessa isaan keessa jechuudha. Wantoota sadan kana irrattidha kan isin fokkostootii qabdani. Light kan jedhu, color kan jedhu, effect kan jedhu. Egaan light kan jedhu isinii eegala. Light kan jedhu kun exposure ni qaba, shadow ni qaba, white balance ni qaba, black wantoota garaa qaba. Kanaaf isaan kana dabaluuf hir'isuutii dandeessu. Kunoota akkuma agartanii kun kan inni isin gargaaruu fi suuraa sana ibsuudhaafidha jechuudha. Kunootti amma immoo color kan jedhu kanatti ni dabartu jechuudha. Saniin booda suuraa sana kunoota akkuma agartan sikeendii tokko waan hin guunne gidduutti suuraa sila bifa kanaatiin dukkanaa ture kunoo ibsaatiin jira jechuudha. Akkuma agartanii kunoota egaa bifa kanaatiin babbareechuutii ni dandeessu jechuudha hordoftootiyyaa. Egaan akkuma agartan suuraan koo sila baay'ee fokkisa ture zoomii godhee isinitti agarsiisuu ni danda'a. Kuni oriijinaali isaati gara kanaatti deebisaatiin jira jechuudha. Kunoota akkuma agartanii egaan salphaadha jechuudha. Akkaataa itti fayyadamtan kana isini suuraa keessan ilaalaatu dabalaa irrisuudhaan suuraa keessan yeroo isiniif bareeddee jiru ekspoortii godhattu jechuudha. Dhuma kanarratti immoo kunoota akkuma agartan mallattoo kana jira. Mallattoo kana ennaa tuqxani clarity kan jettu jirti. Fuulli keessan jechuudha akka inni irra caalaa smoozii ta'e isiniif bareeduu fi clarity kan jettu kana al tokkootiif ni harkistu jechuudha. Garanatti kunoo harka bitaatti ni harkistu. Kunootti fakkeenyaaf 24 irra kaayatan jira. Texture kan jedhu kun immoo 20 irra kaadheetiin jira.
maal ta'etti jira jechuudha suuraan koo smooth ta'etti jira. Kanaaf harka koorra wantoota garaagaraa fa'aa jiraatanii akka inni irra caalaa bareedee smooth ta'uuf gargaara jechuudha. Inni kan biraan gara color grading irraa deebitanii kunootti colorii as keessaati yoo dhabdan jechuudha. Kunootti mix kan jettu jirti. Mixii kana keessa seenuudhaan magariisa fakkeenyaa fi colorii isa geddaruutii hin danda'a jechuudha. Kunootti akkuma agartan wanta magariisa na booddee jiru sana backgroundii koo geddareetiin jira jechuudha. Akkuma agartan kunoogaa salphaamatti geggedaraatiin jira jechuudha. Egaan inni kan biraan bicaadha jechuudha. Kunootti akkuma agartan iddoo kanarraati yeloon as keessaa suuraan koo akkuma agartan yeloodha jechuudha. Yeloo kana garan barbaadetti deebisuutii hin danda'a yoo barbaade oranjiitti deebisuutii hin danda'a jechuudha. Kanaaf akka kanatti fayyadamtu jechuudha. Egaan suuraan sila bicaatii ture yookiin immoo yeloo ture bifa kanaatiin gara kanaatti deebi'eeti jira jechuudha. Egaan haala kanaatiin suuraa keessan color grading godhachuudhaan suuraa fokkisaa ture dukkanaa ture ibsuutiin dandeessu kan jedhu isiniif qabadheetii dhufe jechuudha. Hordoftootiyyaa akka isinitti tole egaa abdiin qaba suuraa isa edit gootan kana export gochuudha jechuudha kan isin hafu akka wantoota garaagaraa kana itti dabaltanii fixxaniini wanti isin gochuutii qabdanii kunoo gubbaa kanarra mallattoon share ka jettu ni jirti. Share kana al tokko fi ni tuqxu saniin booda iddoo kanarraati save to device ka jettu jirti jechuudha. Save to device ka jettu ni jirti. Save to device ka jettu kana isin tuqxan kun akkuma agartan save isiniif godha jechuudha bilbila keessan irratti yookiin gaalarii keessan irratti. Kanaaf akka kanattidha kan isinii suuraa bilbila keessan irratti seevii godhattanii egaan sooftiweerii professional ta'e yookiin immoo gara mana suuraa deemuun isin barbaachisu Adobe Lightroom kana qabaatanii wantoota baay'ee ittiin hojjechuutii dandeessu. Egaan addunyaa kanarra namoonni baay'ee appilikeeshinii kanaan fayyadamanii waa hedduu create gochaati jiru. Yeroo ta'an immoo wantoota kan biraan isinitti agarsiisa. Ammas dhagaannaaf tura isinan jaaladha isinan kabaja. Bye bye. ¿Cómo se llama?